Reefu Yaayaa Bashiir dursa Jaawar Mahammad nama tokko wajji waliif fidee waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessaa nama tokko wajji dubbiin jajjabaachaa jirti. Takkaa du'uun malchiisaa takkaa hidhamuun malchiisaa gartee nama kana wajji wal qunnami namni kun informationa guutuu inni si ergu informationa dhugaati copy paste godhi sahan dubatti dabarsi jeeniiti Yaayaa Bashiir kenname jechuudha. Ajanyi Yaayaa Bashiir kenname Yaayaa Bashiir saninga wanni inni fidu hundi mootummaan guyyaatti aanu akkaana namma waan nan torbaan dura barreessu mootummaan gartee torbaan itti aanu baatii dhuftufaa hojirra oolcha kunoo isiniin himneen isiniin jaa akkasitti hojjechuu turee jechuu Yaayaa Bashiir girrisaan gaa bakka way qunnamti qaba Yaayaa Bashiir maarreedha janiiti Yaayaa Bashiir samiin tuqanii jechu Yaayaa Bashiir qofaa mi baay'ee way gurbaan namichi OMN tadigu ture kun maqaan isaa eenyu faraan kajaamu sun wajji ture jechu waan kana keessa so jarri kun eega dhageeyti akkatti arkatee numaatu harka mirga Jaawar Mahammad jedhamanii yaadamanii girrisaa biratti illee deeggartoota Jaawar biratti illee harka mirga Jaawar Mahammad jedhanii yaadamuu turanii jechuudha. Erga Jaawar hidhaa ba'ee booda mootummaan karoora tokko lafa kaayyate. Oromoota wal shakkisiisu warra wajji qabsaa'e kana hunda wali garagalchuu gartee akka ummanni konfiis ta'u akka ummanni gartee maal goonaa fi maal dhibna yaabo abaluus akkana ta'e way abaluus akkana ta'e ji akka namni qabsoo Oromoorraa abdii muratu gochuudhaaf gartee mootummaan baay'ata guddaa baasee warra gartee waliin ture kana wal afaan garagalchuu irratti hojjechuu seenee jechuun kun amala siyaasaa keessatti ummata keenyaan galu malee gartee abbaan irree tokko istiraatejii inni itti hawaasa tokko cabsu warroota wajji qabsaa'u ture wal afaan garagalchuu warroota waliif du'ee'u ture wal ajjeesisiisu kanaa jechuu karoorrisa so Yaayaa Bashiir Jaawar Mahammad kana akka muka kophaa dhaabbatu hambisuudhaaf warra dura isaa wajji qabsaa'u ture warra isin goota keenya jettanii itti maraachaa turtan akka waaqatti sujuuda bu'aa fi turtan kana bitu seenanii jechuudha. Waajjirri kana bituudhaaf diaspora alaa bituuf qophaa'e kamiin isin jeeqale waajjira Adaanech Abeebeeti. Waajjirri gartee warra biyya keessaa kabulloojuu fi kabulluqqoojuu hunda baay'atatti baasee bituudhaaf gartee karoora baafate kamiin isin jee waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaati jechuudha. Akkasitti waajjiroota kana lameenitti wadalloota kanatti ajaja daabloos gaddabarsee Adaanech diasporaan jechii Finfinnee tana waan jaalatuuf dachii Tuulamaa tana waan maraateef jecha dachii isinii kenniti Adaanech isin qunnamsiifnaa kunoo Adaanech nu ergee jedhaniiti abbaan qabeenyaa guddaan Yaayaa Bashiiritti maallaqa fidee dhufee jechuudha. Maaliin fide isiniin jedhu maaliin fide maallaqa fideeti dachilleen siif kennamti gaafa mootummaan tasgabbooyte gaafa mootummaan wanna taate ni simatamta ni galta wanni kee hundi qophiidha amma waan ifiin jiraachiftu hoodho amma mul'attee Abiyyiin faarsini akka nama qabsaawaa ummanni Oromoo waan sirratti amanuuf waan si amanuuf gartee akka nama qabsaawaa fakkaadhu akka nama gartee garagaraa dhimmamee fakkaadhu hoggii waboofis maaliifis gartee humna wabootis keessa turtee waan beektuuf mataa dhayii jedhaniin si gale amma inni karoorritti kenname maal godha Abiyyiin faarsu ambilziqinnaa miti siinjaa ambilziqinnaa keessin jiru siinjaa maal godha garuu inni undercover bilziqinnaadha jechuudha undercover bilziqinnaadha jechuudha bilziqinnaa tanaas hoggini dhawa akkama faarsee bulaan gariin ta'e telefoona gaddachaasee horii humbar mootummaa tana hoggini dhawa bar maaliif hayyamamee fi dhawa hayyamamee fi dhawa malee jaalala ummata takka sabboonummaa saniif hin dhawu akka ummata biratti amanamu akka bar abalu dhuga dubbata way abalu haqa dubbata bar haqarraan deebuu bar lubbuu isaa riskirra buuseeti bar biyya keessa taa'ee takka mootummaa kana deeggaraa dhugaa ummataa dubbataa jedhanii akka ummanni atteeshina kennuuf sigale akka ummanni atteeshina kennuufii fi mootummaa dhawa soogidda keessa godha distii hoggii gootu soogidda keessa gootaami akka
nyaanni mi'aawuuf akkasi soogidda keessa godhaa jechuudha sigale soogidda keessa godha yaayaa bashiiris soogidda keessa godhaati an bilziqinnaasii miti ammaaliisii miti awwan duraanuu bakkaan an ture na beeytanii sigale no problem jeeti ummanni gaa duraanis gaa jaawarii ni jala yaa'u turanii ni amananii gaa amma namni girjee konfiis tahaa jechuudha inni maal godha خوال فيتو أبولياني خوال لولو جيرو أبولياني خوال دورا دابتشو جيرو أبولياني وي أبوليان لما والفيتو انقباني أديرو لغادا خغماس أسلو خاسوس أرومود خچلو خاسوس أرومود أغارو أبولياني ميتي خوال فيتو جيرو أرومون كو وجي واللولو جيرون أرومو وجي واللولو تنجيرو سرنا وجي واللولو جرايج سرنا وجي واللولو جرايج sirna milili kan dur abbootiin teenya calii calankotti harma muraanuletti sigale tuulama buqqisee wallo ficcisiisee walla garka kennachiisee jimmarka kennachiisee san gartee ha ummata keenya akkasi dhukkee godhuu ture san sanii wajji wallolu jira jechuu ummanni keenya sirnicha santu gartee karaan beekamneen ilma mililikiin qabsoo oromootiin aangoo dhufee namichi abbaa kiyya mililik gumaa mililik baafachuudhaaf akka nuti mililik rakkifne sanitti maa mililik narraa rakkiftan jechuuf ilmi mililik haareen lafaa ka'ee oromiyaa diigu tokkummaa oromoo diigu oromoo keessa galee oromoo wal shakkisiisu si galee kana godhu jiru karaa gabaabaan oromiyaa diiguu deemu kana dura sirna kana dura dhaabbachuu jira jechuudha warri sirna kana lakkii sirni kun isinirratti haadee buujee qaallicha kana lolu ilmaan sirna saniiti malee ilmaan oromooti miti jechuudha dhugaan siiman obboleessa kiyya kaniin garaa tokko ba'e maan taane obboleessa kiyya kan abbaan kiyya dhale maan taane dabloosi wajji dhaabbatee oromotti as dhukaafnaan sirna mililiksan ittisu jira jechuudha warri asiittichi dhukaasu warri asirratti gartee olola firraa banee firraa dhorku jiru kun lakkii sirni kun narratti deebu warra juu jechuudha nuti sirnaa wajji wallolu jirra malee nam tokko wajji wallolutti hin jirru jechuudha tana qabaddaa ummanni oromoo guutuun hawal fitu jiru ilmaan oromooti waan warra sirna ittisuu fi warra sirna firraa ittisuu wal fitu jira is over nama shawwadu maal shawwaduu hin dandeessanii jechuudha ammaas wanni guddaan qaallicha yaayaa bashiir jaamu kana kenname warra kaabaa kana amaaraa fi tigreen isinirra deebu jirti oromoon fi wal mari'achuu hin danda'u ji'iti gartee homorkii waan inni godhu laala isin jala yaatanii hogginan information isinii kenne waan inni godhu irrattu isiniif galti gana sigale nuti warra kaabaatis abiyyi caalaa ka warra kaabaa wajji dhaabbatee oromoo cabsan jiru oromoo sabboonummaan oromoo moora galchitee qaanfadha isin akka oromoon tahina jeeti gartee namni dhaqee dura dubbatee sigale oromoo qaaneysee hicciti oromoo hunda fuudhee warroottan ollaa keenyaati warroottan soddaa keenyaati kenne abiyyi caalaan jiru jechuudha tatiippeelleef ammoo namnummaan isa guddisee inni hojjechaa fi ture inni hayyoota oromoo qadhabisiisaa fi ture inni hayyoota oromoo ajjeesisiisaa fi ture sigale kakka abiyyiin jiru jechuun nama insaa keessa dalaguu ture namni insaa keessa dalaguu ture nama hojii ajaa'ibaa dalagee ichi geessanii jechuun nama akka gaariitti nama fannisuu beeku torchi godhuu beeku buqqisuu beeku wal shakkisiisuu beeku adda facaasuu beeku qabsaa'ota fannisiisuu beeku jechuudha kanaaf ragaan tasfaa'uun camadaa eeysaa fichisiise sigale tasfaa'uun camadaa kabaqatee naayiroobii dhaqee fichisiiseeti fannisiisee jechuudha nama sadarkaa sanitti amanamee wayyaanee wajji dalaguu ture jechuudha nu oromoo fi jaawarii fi wayyaanee caalaa abiyyii fi wayyaaneetu qaama tokko jechuudha sigale marroo fi wayyaanee caalaa abiyyii fi wayyaaneetu qaama tokko jechuudha shaabiyaan tan abbaa kiyyachirraa dhufe jedha adatuunuu sigale jiruu teessan ummanni shaabiyaa gartee galata firraa galata Itoophiyaaf ta'e gartee ummanni shaabiyaa nuu ta'e firraa galchuu hin danda'u jee kan paarlamaa hundarratti maqaa itti baasee warqii hunda fuudhee gartee eltiratti ergee fi jimma abbaa jifar fidee huubeetti maree buna wajji dhugee maraatee hamartiitti kaayyatee ka qiyaamaa nu kaaye abiyyi caalaan jiru jechuudha abiyyi caalaan jiru san gubbarraan fannoo amma jaantana gartee
kafannoo asii fuudhee hanga jijjigan lolchiifachuu hin danda'e shimallis maallaqa kennee maqaa gartee kubbaa miilaa fakkeessuun maqaa maal fakkeessuudhaan maqaa itti moggaasee gartee fannoo ijaarsisee fannoon gartee kilaash gurraacha hidhattan jabeeffadha Tigree ajjeesaa kilaash irraa guuradhaa je'ee ka ibsa baasee haga jijjigatti biititee isanii jee konfidensii itti horee yoon konfidensiisan qofa kunoo abbaa keessan kan isin jaalattan masaraa mililik hunda isinii kaayee je'ee mililik fidee sigale seenaa mililik deebisee aduwaa gadhaabee waan qeeroo qabsoo oromoo lagatee aduwaa firoonfatee sigale mililik hirriba khaasee maal nuudhaam ta'ee abbaa kiyya kunoo ilmi khiyaangoo qabatee jee kagartee mililik haasoysiisee ilma kiyya qabakkana buusii haga azaaba keessa wal garrutti yaa sheexaanticha kiyya sirritti ummata kana dhiiga dhugi jee mililik maayirratti OBN irra jirti mi viidiyoo qatti dhaammatee qote Jaawar Mahammadi Marroo Dirribaati Taayyee Dandaati Lammaa Magarsaati Kaabbutaati meenaa himime Abiyyi Ahmed dhaammatee qote jechuudha. Abiyyi Ahmed san gartee qulqulleessaniiti Oromoo fakkeesse osoon namichi ani isinii miti juu osoon namichi ani isinin beeku juu osoon namichi ani seenaa ta'e isinin fedhu juu osoon namichi ani ilma abbaa gadaatii miti juu sigale ani ilma mililiki faana mililikiin hordofa faana illa sillaaseetiin hordofa sigale warri nan fakkeenya godhadhu gartee khaninan yeroo hunda manaamaan yeroon deemus yeroon taa'us yaadadhuu fi arku khaninan fakkeenya godhadhu abbaan kiyya mililik jee osoon masaraa isaa harayoomsutti qaallichi jiruuti inni immoo waan kana hunda godhuuf mirga qaba oromiyaa diiguuf mirga qaba warri waan kana dura dhaabbatu mirgan qabu warra juu fi warra lakkii nutiis qabsoo abbootiin keenya nu kennan dura dhaabbannee tokkummaadhaan dhooynee gartee oromiyaaf oromoo kabachiifna daangaa oromiyaa kabachiifna gudeeddii harmee oromiyaa irraa dhaabna warra juu wal dha'u jira jechuudha gabaabdutti maanaan ayatoota kanaa kaniin keessa sii deeme sirnaa fi oromoo wal lolu jira jechuudha oromoo fi oromoo wal lolu jirtu sigale sirni mililik kana biyyi kana faarsu jiru dhaadheessu jiru kun narratti deebu warra juu fi warra lakkii sirratti deebi'aa juutu wal dha'u jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya warra qolola sabboonummaa uffatee yaa'u kana warra qolola amantii uffate sheekotii manzaraa tana abbootii qabeenyaa gartee taa irra deemtee gartee saahibban warra jaawarii wajji qabsaa'ee oromoo bira dhageettii harkate OMN ol bahee dhageettii harkate kana gartee warra bitaa jiru kana firraa eeggadha dura dhaabbadha lakkii nuti abiyyi wajjis wal lolaan jirru sirna abiyyi nu fiduu jiru wajji wal lolaa jirra firraa deebisa sigale firraatti deebisaan isiniin jedha saniifu yaayaa Bashiir undercoverii bilziqinnaati ganaa jala deemteeti goota kiyya jettaani dhiifta dhimma keeti awwaan jiru sii dabarse nama tokko osoo jiruutti wayi waatta information qabdani kuno information isiniif hinne jechuudha sigale wanni inni godhuu turees gaafa Jaawar mana hidhaa jirus nama Jaawar godheefi nama san anniin beeka sigale namni sun amma miila tokkoon bilziqinnaa keessa jira miila tokkoon ala jira jechuudha yoo dubbiin tun irratti nakkaamte utaaluuf jecha sigale ichi jira jechuudha saniifuu namni inni godheef sun inni ni beeka oginan akkana yaayaa Bashiir yoo waan kana sirri dhageeffate sirri beeka nama sana eenyu akka ta'e inni waamatti ergamu copy paste godhuu ture wanni barruu fi wanni hundinuu guyyaa hunda maal akka ta'e ichi bara qophaa'ee ergamaa jechuudha saniifuu uummanni keenya gartee nama qabsaawaa ganu laal yaayaa Bashiir yeroo lamaa ol oromoo ganee jechuudha tokkoffaa adda bilisummaa oromoo keessaa ganeeti daawwitii bisaaf irraare lammaffaa Jaawar Mahammad ganeeti bilziqinnaa obboleessa isaa nyaatte rabbi rahmataa godhuu fi sani galee jechuudha kanaa booda warri kaabaa hokkoon oromoon sodaachisan hin jirtu oromoon warra kaabaa wajji walloleetiis beeka dhukkeerraa kaaseetiis beeka oromoon takkaa injifatameen beeku jechuudha dhugaan siimaa dhageeffadhu oromoon warra baankii fi taankii harkaa qabu dhagaadhaan injifate arrabar oromoon qawwee harkaa qaba isnaappara harkaa qaba guutuu oromiyaa keessaa diina waywaachisaa jira bar
Gaafa waa harkaan qabne gaafa ibsaa jannootiin daawwiti ibsaa Eeltiraa taa'ee loluuhu Oromoon harkaan kennannee jechuudha. Qeeroof qarree waliif galaniiti hayyuu ifii dhageeffatanii ilaaf ilaameedhaan sigalee tarsiimoon masakamanii jijjiirama irra dhufee gartee oppiidiyoon itti taphachuu jirtu kana fidee jechuu Oromoo. Way abaluu sin dhufee way abaluu sirra deebisuu deeman way abaluu Oromoo waan godhuu fi waan dhiisuu beeka. Oromoon sirna wayyaanee keessa maaliin harkadhe sirna biyyi keessa maaliin dhabe beeka. Uummanni Oromoo abbaa feete yaami gaafadhu. Sirna wayyaanee keessarra nagaa qabdamoo sirna biyyiiti yoo siin jette deebii uummanni waan sii deebisu gurra keetiin dhageeffadhu. Sigale. Sirna wayyaanee keessa takkaa Oromoon gosaan wal qooddeen beeytu. Takkaa Harargeen bifa addaatiin duulirra banamee uummanni Harargee akka xaragamu. Ummata jimaa qamoo hamataan fayyaan qabne gartee haga waluun dhageenye kun uummanni badu qaba jedhanii sirni gartee Harargee irratti jenosaayidii labse sirna Minilik kanaa jechuudha. Maaliif irra labse? Sirni gartee Arsii irratti jenosaayidii labse sirna kanaa jechuudha. Maaliif labse? Sirni Tuulamaa fi Wallagga gartee waliin naqe ilmaanuma Maccaa fi Tuulamaa waliin naquu barbaadu. Baharoo fi badoo wala jeesijee sigale osoo na caaluu hundee isaatu dhiigan gaafatini bar doomaan asirra taa'ee badoo dachaas kan durdu nama qabsoo keessa du'e akka gootetti seenaa yaadateettee bira qutta nama diinni sirra ajjeese garuu cabsitee baysitee gumaa fi waan inni irra du'e saniin gumaa isaa baafattaa jechuudha. Osoon gumaa caaluutuun baafatini badoo dachaas lalmee sirni kun haga Oromoof diinaa haga ummata Oromoo kana adda baasuu barbaadu. Sigale. So wanni inni waan kana guutuu godhuuf dheengaddallee isinii dubbadheetiin jira viidiyoo gabaabduu takka irratti. Namni Minilik dura dhaabbatu namni duriis bara Arsii keessa bar malkaa Amaaraa jedhanii jirti bar. Malkaa Amaaraa Amaarrichi dhume hin jiru beeku. Obboleeyya nabiyyiiti kachi dhume sun. Sigale. Warra Minilik ergamee dhaqee dhume warra irraa aangorra jiru kana obboleeyyan isaaniiti. Hijaasan sirraa kafalachuu yaa'an. Amaarri maqumatti fuudhe malee malkaa Amaaraa ta'e maarree ichi dhume mitirkishoo ichi dhume tajaamtu hin jirtu. Waraanni calii calanqooloo leenyu adda baafadhu taa'e. Sigale. Jarri liistii takka takkatti baafatee adda qaba jechuudha. Listi takka baafatee qaba jechuudha. Eessatti abbaan keenya Minilik miidhame eessatti gartee eenyuutu abbaa keenya dura dhaabbatee hedduu Minilik rakkise gumaa Minilik akkamitti baafna jedhaniiti karoora baafatee ilmi Minilik sirritti itti deemu jira jechuudha. Arra wanni gartee jibbaa Oromoo hedduutti jenosaayidii gartee Oromoo irratti wanni isaan raawwataniif waan kana milkeessuudhaaf jechuudha. Ati garuu ajandaan kee ajanduma torbaan tokko siin jedhan. Iyyanni ta'e iyyanna torbaan lamaa siin jedhan. Viidiyoo takka guyyaa lamaa fi sadii hoggii iyyitee xiqqoo laayikiin kee olii qee guyyaa lammaffaa yootti deebitee laayikiin kee gabbu'ee ganaa baqqaa. Ajandaa kana dhiifteeti ka laayikiin hedduu barbaadda. Ilmaan laayikii. Sigale. Dhala laayikii. Wannummaan itti gartee piippiin uummata Oromoo tuffattee utana. Arra Harargee shifeerrota dila santu dhume Rabbi rahmataa godhuufi dhiini ijoollee sanii dhugaan baatee dhugaan ijoollee sanii arkamtee gumaan ijoollee sanii bahee deebiin ummata Oromoo gaafiin ummata Oromoo dhagayamtee arra ajandaa birootii isinii gaffidanii jechuu kunu sigale. Arsii keessatti shirkatti namni kasirra shaname Sheekha waraabessaa nyaadhame aalima Rabbi rahmataa godhuufi. Wanni sun deebir katte ati ma waan san qubaa'uun qabdu waan akka gartee dur wayyaaneen gootee fasi fakkaatti dur irraanfachuu keessa jechuu. Abiyyuma kanaa godhe kadhati ilma kiyyeettuun kanaa godhe jechuu. Sigale. Dira dhawaa keessatti joollee qeeyiroo mudhitti gartee mootummaa tana duyda baadhattee
sirna wayyaanee fonqolchitee mootummaa irraa aangorra jiru kana fiddeetu hidhaanidhaa jira. Abdiillee isinin mufate janii. Sigal. Isinillee poosti godheetiin jira. Fira abdiillee abbaan murtii ka waliigalaa kachi. Kajoollee tanarratti gartee murtii kennisiise. Isa. Aboo baasaa jennee itti iyyinee namni nu dhaga'u dhabame. Amma ati duruu ajandaa kana irraanfattee jechuudha. Ajandaa biroo sii qopheessu jiranii. Sigal. Ajandaa biroo sii qopheessu jiranii jechuudha. Wanni gartee mootummaan kun itti isin tuffatee shorti memorii jee inni itti isin arrabsu tana. Sigal. Waan qabdee hanga bakkaan geessutti galmaan geessu gadhiisuun sirra hin jiru jechuudha. Osoo marabbi nutti hin fidinii hudduun intala takkaa gabbaate guutuun namaa chukkuta. Kan mana daawwachuu jiru kun asuman na dhiiseeti mee ati rabbi si haa baasu nagaa jiraadhu kophaatee lallabinaan jee karaa hudduu san kutaa jechuudha. Dhaloota hudduuti wanni hin juuftan. Sigal. Hoggii waan takka sagalee ta'uu deemtan wanni sun gaafiin sun deebii sii harkachuu qabdi. Namichi kun amala keessan baree jira. Hoggii isin asiin dhuftan asiin garte amma dheengadda poostii isinii godheetiin ture. Poostiin kun warri mana laalu jirtan kun na jala gasseentanii laaluu dandeessan. Mootummaan ajandaa jijjiiruuf deemaa. Wanni keenya akka haasawamtu. Filannoon teenyatuun akka haasawamtu. Mootummaan gartee mootummaa haaraa irratti if jijjiiruu deema je'eeti biiroo isa yaammatee Daani'el Kibiretii fi Adam Faaratti ajaja kenne pirezidaantota naannoo jijjiiruuf hin deema. Kadirre Dawaa kaantibaa jijjiiruuf hin deema. Kanaannoo Soomalee jijjiiruuf hin deema. Ji'iiti gartee ajandaa kana oofaa je'eeti gartee karoora gakkennee je'eetiin break news oduu oowwituu fidee si gurra buuse. Arra deemi ilaali barruu nama hundaa deemi ilaali. Kun takkalee uumaa dhufuu deema jaa. Kun gartee Shimallis Abdiisaa jaa. Already ajandaa isin duruchi shiifti isin gooyisanii jechuudha. Eegale. Already ajandaan duruchitti isin deebisiisanii jechuudha. Joollee shifeerrotii Harargee lixan dhumattee irraanfattan. Waa takkan garuu rakkoon sun ni furamte hin furamne itti fufu jirti. Shifeerrotiin dhumu jirti takka dabraan jirtu dhumaa jirti. Jimaan Harargee lafatti irra deemamaa jira. Yes lafatti irra deemaa jira. Sigale. Wanni jijjiirame takka hin jirtu. Ati sammumatee si jijjiiran. Osoon waa si jijjiiruun ta'een, osoon gaafii ta'e dhagoon ta'een, akka waan birootiin qabamtu gaafii biroo si uumanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya dammaqaa. Dammaqaa. Shimallisichi dhufee takkaleen keessa wanni takka ta jirtu hin jirtu. Wanni takka ta jirtu ta dhuftu ta jijjiiramtu hin jirtu. Anjala mureetiin isinii. Haga abiyyi aangorra jiru dhiisi. Haga abiyyi addunyaarra jiru Oromoof wanni jijjiiramaa hin jirtu. Sigale. Qabsoon teenya sirnarratti. Sirni ajandaa nuu ta'uu hin qabu. Sirni waan fedhe jijjiire filannoo fedhe godhe nama fedhe hidhe nama fedhe aangorraa kaase kun dhimma keenya ta'uu hin qabu. Kun yaaddoo nuuf ta'uu hin qabu. Yaaddoon keenya gartee akkamitti albaatii sirni kun gartee bineensi kun ummata idduutti ajaa albahee ummata funyaan qabachiisee ummata Oromoo adda oofu jiru kana akkamitti idduu xaraynee shittoo idduu facaafnee ummata gartee akka abbootiin teenya nu jaaran tokkummaa akka abbootiin teenyaas deeffanna jennee kanarratti hojjechuudha jechuudha. Sigale. Kanarratti hojjechuudha jechuudha. Arra Harargee gosaan diiganii waan Harargeen keessa jirtu laaltee gartaa. Namni ibidda walirraan fudhatu jechuudha. Harargee dur Oromiyaa guutuuf Itoophiyaa fakkeenya taate jaalalaan tokkummaan beekumsaan dandeettii waa uumuudhaatiin sigale waa lafa kaawutiin milaal jaarmaa isin lafa keessa alaabaa isin lafa keessa qubee isin lafa keessa faaruu alaabaa Oromootan isin lafa keessa mee wahuma uumu laali ummata akkam akka turan ummata kanaa kana gowwaa fi dabeessa keessaa fuudhanii dabeessa aangomsanii
gowwitti mootumsanii si gale arra ummanni kun gartee akka dakhatti gaddeebi'ee ati gostam ati maarreedha ati mitirqishoo waan dur si gale waan dur gartee addunyaan bira kutte keessa akka deemu gartee ummata sabboonummaa nama barsiise sadarkaa kanatti akka deemu godhamee jechuudha. Si gale ummata arsii jabaa kana hokkam godhu jiran irra macarrashaa gowwaa keessaa laalan si gale warra gartee garaa fi biran kunne warra sharmuuta harkatu gartee biyya gurguru warra farshoosaa harkannaan caatiisaa harkannaan si gale jijjiiramni kanuma jee amanu kana keessaa guuranii aangomsanii jechuudha. Khaalaa galee fi kabiyya keessaatis guutuu laalime wanni isaan aangomsan kanaa jechuudha. Nama lakkiijuu nama lakkii saba kiyyaa dursaa juu nama lakkii gaafiin tiyyan deebinee juu si gale kara gaaraa geggeessanii jechuudha. Dhiibbaarra godhanii saniifuu ummata keenya please wanni isin gootan wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma laaloggii namni tokko amma namni harka guddaan mootummaa kana dura dhaabbatee bifa jaarmaatiin mormuu jiru waboofumaa fi jaawarimi si gale karoorri kun mooraan tun maali jirti yeroo hunda yoo dhugumaan gaa nama mormuu taate yoo dhugumaan nama mootummaa kana dura dhaabbatee lakkii mootummaan kun ummata kiyya miidhaa jira lakkii jijjiirama nu barbaachisaa jettee yoo kan amantu taate yoommoo ilmaan oromooti aangoo qabu mitirqisho adeeroo ati bilziginnaadha achi bee ummata keessa achi bee si gale oromoon oromoo wajji wal lolaa jiru oromoon sirnaa wajji wal lolaa jira jennee dhumatti tun dubbiin si gale arra Tiraampi dura wanni ummanni Ameerikaa dhaabbatuuf Tiraampi nama biroo ta'eetii miti sirnan taane irratti deebisu sirna dura dhaabbachuu jiranii jechuudha. Oromoonis akkasumatti sirna dura dhaabbachuu jirti jechuudha. Sirna dheengadda gartee lafeetti cabsitee itti beeksitee firraa kaafte tokkummaa kaleessa gartee gatii abbootiin keenyatti kafalanii jaarraa abbaa gadaatti ka'ee shawaa dhufe si gale sanii arra gartee wallaalaa fi wallaaltuun aangoo fi maallaqni waan isaan harka seeneef jecha si gale kuntuulama kummaarreedha kummiitirkishoodha janii adda dha'u jiranii jechuudha. Hararge gabbu'anii kun gosa abaluuti kummaarreedha kummiitirkishoo janii adda dha'u jiranii jechuudha. Waan hin haaseetan hunda wali qabee undercoverii PP kana gartee Yaayaa Bashiir Faarraa eegalee fakkaattota isaa hunda خبيجة خيسة تاي بيجالا تنا تاي قرتي جنا قرتي أبيجي دكينا خن نجى جنا دانش دكينا خن تجى أمموتش جروف ولك أبد وانت كان دام برباد سرنخون is over أبيجي أمتي فيجر تيجومتنا قبل نبو بولمالين ترو أبي سرني توكو هندي وهي تنيرتير كتشوك أباتشوك أبيجي هندي تكن كبو هندين دران إنك أبو عربي مريت عربي مريت مستبا علي خامنئي ربي جنتان إساها كان نيسو الدنيا رت أمري إساها ريسو سيقله چلان كيسا فودي عربي مريت جنا أمريكانو دقيفتشو مبرباتو سيقله مالف بورالي مسومسي دامج تهجرا جچو بكي سين دوري رامان لگا مدسيفتو بكي سين دوران الراغلي اركتو هندنو دامج تهجرا جچو خانا بكت ديبي سوراف وقا ميكا رافودتا وقا ميكا هنگي سين بكت ديبفتو نمني تايغا نما بيرو بكا قبتي خطا جچو تكا إيراني تو أنغو سوبر باوروما غرتي غازا ديسو خانا فودتي أمريكا وجي ميچومي خطا جچو سيقلي سوفيت يونيف خيادة تنتاتي دارجين سوفيت خنان نما خوتيس سرني توكو جداركت أنا ما خرسيني الرتير كدتو يونا يلا خوتي أسماني لفك كتابر سرني توكو وني إني الرتي إركتي خنان ولين كتا سيقل أبي إلمان إسا بيايا فتجرا جارتين إسا يرو عند أمريكا تيسي يرو تكتك وجي سورة وجخاتو كفدايتي جارتين إسالة مي أمريكاتي تكافي الماتا الرتيس لياتين بيتو سيقلي نيونا منتو نما منتو في الاتيمي بر بيا الدنيا تنرتي فرستليدين تكا جيفتي درين برايم منستير اوجد ايتي في الاتي بر ميدياني جلايا ايه خنو
فرست ليدي تكا جارتين برايم مينستيرا فيلتي تكا زناج تاياتشو غرتي ون لما جيفمي شيغل ون لما جيفمي فيلمات لما جيفمي فيلمات لمين سنكيسا تكا زناج تاياتشو ابي فيلتي يچو رغيسيت نبيتي يچو namni zinnaaj taayyachoo gartee gaafa abiyyi paarlama irraa haasa'u isaa ulaaltu takka filmii hindi ilaalti takka sheekka abbutaaf alaalte afaan naayii kaa jettee oromoota isii bira jiruun afaan hiikniif anafaa daawwatti maaliif ni beeyti kana gaaguroo ta'u marmeela udaan guutuu keessa dhaabbatee akka inni iyyuu jiru ni beeyti jechuu bu'aa takka kan qabne ni beeyti sigale isiinutti namanne siita mee viidiyoo takkanaafiti zinnaaj taayyachoo dhaabbattee filmaata isiin filatte iddoo dhaloota sitti isaa ta'u iddoo buufata filmaata kanaannoo isin dhiyaatus haa ta'u mee haarduma zinnaash dhaabbattee abiyyi haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u isiin filatte naafiti hin filattu jechuun ni beeyti jechuudha numaa ajaa'ibu jirti isiin amma isiin maallaqa irraa ilmaan isiitiif intalti isii takka heerumteemi Ameerikatti isin quba maal quba qabdanii miti isin ammoo waa'ee hudduu ijoollee biyya arabaa tana poosti godhu jirte waan akkana maali quba qabdanii midhiisi kanaan isin rakkisu kanaan isin rakkisu isin ammoo hudduma jamiilaatii fi faaxumaa tana akka gaarii poosti godha wooma akkanaa keessa jirte isin guddina jennee ol isin harkisu jirra so micoon isii takka heerumtee jirti baatii dabartee asitti heerumtee jireenyi isaanii hundi mana bitatanii waa hunda isaanii godhatanii jechuudha shimallis akkasitti biyya alaati ilmaan isaa biyya alaa baafate kaadireen takka ta biyya keessa jirtu even awwaluu abdii mataa isaati jarmanitti mana bitatee jira jechuudha awwaluu abdii namichi minxaafa diimarra oofee nama galchu kun ifi mataa ifiiti jarmanitti mana bitatee jira jechuudha kun turki bitatee kun gartee Abu Dhabi bitate abiyyi faan Abu Dhabitti numaatu beeta mangistii ujaarate jan Abu Dhabi bulchuu deemaa jira so akkasitti kana hunda wanni isinitti himnuuf warra isaan jala taa'ee isaan tajaajiluu fi waan kana himuu jira warri gubbarraa bakka godhachaa jira ilmaan isaanitti illee bakka godhachaa jira sirni kun akka haruma du'aachi deemu jiru kuma karaa hallayyaachi deemu jiru waan hubataniif waan beekaniif waan quba qabaniif gartee galiin seenaa jirtu waan bahu malee waan seenaa jiru wannin jirreef abiyyi haguma walii qaqqabe kanallee balleeyseetiin deemaa fi gartee lola kana loluu barbaada malee dandeeytii godhateetii miti xiqqoo boodanii baqata garuu isin warri milishaa warri aanaa bulchitan warri godinarra jirtan sigale warri godinarra jirtan ummatuma san yoo jiraachuu teessan kantiiboonni arra ummata saamaa jirtan قادرين الرومة ساما جرتن أمة يسيسا جرتن أمة جيسا جرتن مليشان الرومة جيسا جرتو أمة زرافا جرتو كارتان أمة متا قبا جرتو جبران سرنا خنا تجاجل وفجتش أمة هيد اتياسا جرتو سرنا خنا أمة إفي قدو أمة خيتيف دهوتي ملي أمة خيتي رتي قرتي رقون تين سيقالي أكا بروف اللي چانسي قبات akka boruufillee biyya san keessa tajaajila nagaa argachuudhaaf chaansii qabaattu atiin poolisoonni oromiyaa ajajoonni poolisa oromiyaa jarri kun akkuma daargiin warroottan duraan ergachaa ture dhiisee fi xayyaaraan keessaa kute jarri kun akkuma gartee wayyaaneen dubbiin jabaannaan joollee duraan ergattee namaan torchi goosisuu turte dhiiftee kara maqalee kutte jarri kun bakkatti galullee hin qabu isaan baqachuuf ta'anii jechuudha isaan dahoo baqannaa qopheeffachaa jiran biyya alaa tanaa eenyu ka gartee mana bitu yoo maqaan hubaasi jettan annama maqaa warra hogganoota biyya bitu mana bituuf sigale isiniifin gaffidaa jechuudha dallaalticha asii mana isaanii bitu jarri bakka godhachaa jira ifi eeggadha sheekotiin manzaraa ta'arra gartee sirna kana tajaajiltanii masgiida keessatti maayikii masgiidaatiin baay'ata ummataatiin maayikii bitameen sirna kana dhaadheessaa jirtan
sirni kun is over. Sirni kun dhumateefii jira. Ifee gadda boodallee akka imaama taateetti fuftu yoo barbaadde ummata kee akka Rabbii fi Nabi Muhammad juutti alayhi salaatu wassalaam tajaajili malee akka Abiyyi fi Shimallis jaani tajaajiluu kana dhiisii jechuudha. Yaa sheekotii hiltan warra hiltan oolu sheekotii manzara wanni kun hundinuu jijjiiramuuf deemti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti ummata keessanitti as deebi'a. Ummanni Oromoo harka garaballeessa. Ummata chaansii isinii kenna. Garuu osuma isin akkatti ummata miitanii, osuma isin akkatti ummata rakkiftanii, osuma isin akkatti ummata hiitanii cafaytanii yoo sirni kun kute bakka arra warra cafaqamu jiruu san isinii bu'aa beekadha. Sigale. Bakka warra arra cafaqamu jiruu san kabuu isinii jechuudha. Kabuu isinii jechuudha. Saniifuu ummanni Oromoo wanni isin karadhu warri afaan kiyya kana dhageessan sigale keessattuu hoogganoonni kaabineen hoogganoonni milishaa hoogganoonni poolisaa yeroo kamiyyuu dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Mootummaan fedhe hanga biyya san hoogganu qaba. Hijaan ati arra ummata goote gartuu yoo ati duutellee ilmaan keetii dabarti. Bar ilmaan abaluuti kanneenii. Yoo ilmaan kee aangoo harkatanillee ilma abaluun nuffiltanii jaa'u. Amma osoo ilmi goobana daacee jiraatee aangoo qabate hay ilma goobana daacee nuffiltanii ja'a. Ummanni. Akka ilmaan keessanillee sadarkaa sanitti chaansii dhaban akkan goone hadara dhaamsa kiyya.